Oromo barumsa Oromo taumsa Oromo shanana Akkam jirtu daawwattoota OVU harragaa yeroo dheeraa booddee sagantaa OVU qabannee gara keessan deebinee jirra. Har'a akkuma argitanii stuudiyootti yeroo jalqabaatiif nuyyuu akkuma warree ogeessonni fayyaa ajajanitti dhundhuma ja'a walirraa fagaannee egaa ammuma ofirraa baasne malee maaksiis qabna turre yeroo jalqabaaf asitti wal argine jechuudha. Aniyyuu har'an hiriyoota koo argee asumaanan akkam fayyaadhaan isiniin jedha. Daawwattoota keenya qofa osoo hin ta'in egaa sagantaan keenya har'aa kan stuudiyootti wal argine waan kan biraas waan guddaas qabna. Sagantaan keenya har'a egaa kabajuu waggaa lammaffaa Oromoo View itti eegallees har'a haasa'uuf yaadachuuf maal hojjannee maaltu hir'atee maal immoo karoorfannee gara fuulduraatti isa jedhu mari'achuudhaaf har'a sadan keenyayyuu stuudiyoo keessatti argamna. Egaa taliilee fi lalistuunis gara isaaniitiin akka nagaasin gaafatan isaanitti dabarsa. Okay, daawwattoota keenya anis nagaan isin gaafadha. Annee taliilee illee nan argaa. Annee calqabaaf arguu kooti. Akkuma beektan COVIDiiti jennee stuudiyoo dhufuu hin dandeenye seeraa akka Minisootaatti stuudiyoon hundumtu cuccufaa ture. Amma garuu sababa banamee fi stuudiyootti argamnee jirra. Kana achi gaa waggaa lammaffaa keenya guunnee waan adda addaa walii wajjin waan tokko tokko qabannaa. Taliilee akkami? Tam jirtu anis asumaan aanne akkuma isheen jettee aanne wajjin wal argine hin beeknu tureera. Karuma telefoona yookaan karaa zuumii duwwaa lagarraa. Kun amma qaamaan nun lagarree waaqayyo fagalatu kana booddee waan kun duraa darba'ee abdadha. Yaa yeroo wayitiif bannee turre amma bakka deebinee dhufneerraa. Ayinoo namni tokko faa karaatti yeroo na argu eessatti baddan fa'ee nu gaafatu ture. Yeroo situationii masaati yeroo isaatti xinnoo ishee nu rakkisee garuu bannee deebinee dhufna jedhee paamasii godhee akkasuma deebinee dhufnee. Sinis baga nagaa taatan hundumtuu daawwattoota keenya ragaa sagantaa keenya har'a walumaa wajjin waan keessa dabarree waan fuulduratti karoora keenya haasofna jennee as jirra. Nu daawwadhaa galatooma. Hedduu gaariidha. Amma COVIDiin kun ammas jabaataa umayyuu jira. Nurraa hin deemne. Kanaaf egaa har'as wal argine malee wal hammachuu hin dandeenye, wal nagaa gaafachuu hin dandeenye alaalumaan walitti haasa'aa jirra. Carraan sun immoo akka dhufu Rabbimatti kadhanna jechuudha. Mee Zuumiidhaan sagantaa tokko hojjetaa turre sadan keenyas waliin taane tokkoon keenyas haalli jireenya keenya hedduu ko'ummataa waan ta'eef jechuudha. Yeroo badne illee jechuu hin danda'u sababni isaa shoo kanas yeroo jalqabnu ammuma dandeenyu goonaatti dhufne malee taayim teebilii waan yeroo kana jennee waadaa gallee hin qabnu. Kanaaf mee taliileerraan jalqabaa waan yeroo mana turree kana keessatti hunda keenyayyuu waan hojjetaa turreetu jira. Calluma jennee mana taa'ee hin turre. Of course hojii mataa keenya qabna, ijoollee keenya guddisna waan hedduu sanatti dabalee garuu waan hedduus hojjetaa turre. Mee taliilee sirraan jalqabaa keessattuu ati waan ogeessa ogummaa hedduu qabdanu keessa dhugaa himuun gaariidha. Mee isa keessaa waan xiqqoo hojjetaa turte suni daawwattoonni keenyas dhagaan gaariidha. Natti baay'istee galatoomi. Akkuma hundumti keenya yeroo dheeraa qabna turre mana keessa yeroo jalqaba keessatti manatti ol galaa gadi ba'uun hin jiru gaafa jedhamu waanuma hojjennu wallaallee manuma teenyee ijoolleen hundumtuu manuma keessa na booddee keessa manuma keessa waa goggochuutti hin ka'e gaafa asumaaf achi kana jaramni mucaa koo ijoollee kosis naga gargaaraa jirullee ruumii masaanii fa diddibuutti kaanee sarraa jalqabnee man jedhu alafaas hojjechuutti kaanee yeroo qabna turre gamana keessa reeraa utuma jedhu isarraa immoo daddarbee ammas immoo projektii
xinnoo sheerrammoo caccaalummoo manuma keessaa ofuma kootiin ofitti murteessee mana faa diddibuutiin ka'ee halluu like gidaara dibuu jechuudha. Like DIY jedhama akka biyya kanaatti like makeover geggeeddaruu faa isa faa jalqabee jechuun rikoordii goggodhachaa jira amma actually kaleessa tokko gadhiiseen tureyyuu. So inni waan akkasii faa hojjechaa ture. Mana keessa jechuun interior design mana modeelii gochuu jechuudha. Haalas keessas. Haaluma isaa fakkeenyi isaa duraarraa kan biraafaatti geddaruu yookaan halluu isaa geddaruu yookaanis immoo qodaama faallee fuudhee qodaama mana keessaa dhimma isaa hin qabne yeroo dheeraaf ittiin fayyadamne isa faa fuudheen waan haaraatti faa geddaree haala bareedaatti isa waan akkasii faa hojjechuutiin kee mana keessaa. Akkasumatti yeroo koo dabarsee jechuudha. Viidiyoo keenis argeen ture baay'ee das nama jedha. Akka jettetti gatiinsaa gatii xinnootiin. Isa fa'aa akkam gatii xinnoo gaafa jedhu maal jechuu keeti? Baay'ee amma yeroo haaloo fi keetii dibdu yoo nama dibsiistee fiddee horii baay'ee si baasisa miti ree. So ofuma keetii yoo goote garuu qodaama isaa bittaa waan ittiin hojjettu bittaa ofuma keetii hojjetta. So kanaaf waan horii xinnoodhaan godhama waan kan biraaf ammoo isa waan geggeeddaramu yeroo fiddu waan argitu viidiyoo fa'aarratti waanuma dollar story fe'aa fideeni waanuma glamorousii fakkeessita jechuudha. Tole egaa viidiyoo irratti already YouTube qabda. YouTube irra baastee jirta. Namoonnis akka subscribe godhan dhumarratti himuun barbaada. Kan garuu hundumaa akka himtullee miti namoonni achirraa akka arganiin barbaada ammoo ogummaa barbaada. Amma warra halluu dibanii ogummaa umasaa godhataniitu jireenya isaaniiti sana hojjetaa jiraatu. Waan kana decorationii gochuuf beekuu qabda halluu kamtu maal wajjin deema soofaa kee wajjin mana kee wajjin sana mana barumsaa isaa deemtee barattee moo umaadhaan argattee moo mee ogummicha iyyuu akkamti si dhufe ammaani ka'een yoon akkasii yoon godha yoon jedhe mana laaqanatti fakkaata kanaaf akkuma jette gargaarsa ta'illee barbaada. Innoosaa qabaachuusurra like fedhiisaa yoo qabaatte waan tokko fedhiisaa qabaatte hinuma ilaaltees hin hojjetta waan nuti hin danda'amne jiru yoo nan godha jettee so duruma fedhiisaa qaban fedhii duruma kaasee mana kana geggeeddaruu nan jaalladha. Waa diddibuus nan jaalladha mana keessaa like kanumarraan kan ka'e interestii koos guddachaa deemee tuma waan ilaalu immoo more babbaraa yeroo deemtu immoo actually namatti tola namni hundumtu baruu ma danda'an jedha. Step by step yoo agarsiise numa bartan dandeessan goota. Tole ilaaluun qaba jechuudha. Mee taliilee irraa fixneetiin gara lalistuutti deema. Kan biraa immoo sana qofa osoo hin ta'in exersaayisii gochuu isa nuyyuu nu jalqabsiiftee egaa dhibaaneetu keessaa baanee ati garuu itti fufteetta. Waan guddaa amma yoo yuutuubii kee bantee waa'ee fayyaa ofii eeggachuu exersaayisii gochuun kuni baay'ee populaariidha. Garuu hawaasa keenya keessatti hin jiru dhugumaan. Hawaasa kan biraa keessatti garuu waan hedduu jajjabeeffamuudha. Yeroo jalqabaaf waan ati jalqabde natti fakkaata. Tarii jiraachuu danda'a ana amman beekutti ati jalqaba. Mee waa'ee isaas xiqqoo nu himuu dandeessa? Erga wal argine booddees baay'ee buusteetta argaa jira. Jechuun yeroo baay'ee akkuma jettu namni keenya yooma godheyyuun sodaata waan tokko achi bahee himuu yookaan agarsiisu garuu isumarraa nama akka irraa baratuuf immoo akkamittiin utuu hin argini waa goota no. Anis iddoo tokkorraa argeen namoota akka isaan itti godhan argeen isuman ofii kootti irratti jalqabe akkuma jennes isinuma wajjin immoo jalqabe. Actually aanni mamti kan yuumee exersaayisii nu jalqabsiistee nu jalqabsiistee baqa isaa keessa fedhii isaa keessa dhufee utuma jennu isarraa ka'eenitu ittuma fufee ittuma godhu booddee yaa chaalenjii kana fudhadhee chaalenjicha godhee dhugumaan hojjetaa. Everybody should try. Dhugaan hojjeta yoo waan tokko if you put in your mind you can do it, you know. Nama godhama. Lalistu. Atis waatti busy taa turte mee actually talileen I think ijoollummaa seetti kaatee tunatti fakkaata exersaayisii kan isheen jaallattu. Biyya Germany gaafa turtes waan adda addaa irratti participate gochaa turte fedhiima
durumaa kaatee fedhii isaa qabdi. Pruuviidhani argeen sababni faamilii taanee fi ani kaniin godhe isa talileen goote hin goone kan koommoo abbaa manaa koo godhe abbaa manaa koo galateeffachuun barbaada gammachiisi yaada isaa inni fedhii mana waan hundumaa gochuu danda'a mana keessaa yoo waan tokko rakkintinaa ta'e nama waama maaliin godhu ofiisaatii fiiksii godha. So kitchenii keenya ogummaa harkaa qabaa jechuudha. Harka yaa wajjiniin biizinasii banannaa yaa ogummaa harka baay'ee qaba. Lafa floorii everything mana rimaadalii godhe anis immoo gargaareera booddee isaa deemee shoofecha anis qalamii dibuu isa gargaareera halluu ittiin isa dibuu gargaareera yeroo baay'ee fudhata. Itti baastee maaloo gootee hojjechuun yeroo kee baay'ee fudhata. Gaafa koovidiitiif mana ta'aa turre yeroo baay'ee yeroo keenya isarratti dabarsaa turre. Akkuma isinitti agarsiise viidiyoon argitee isheen immoo uftee argitee baay'ee bareedaadha. Baay'ee bareeda. Abbaa manaa koo galateeffachuun barbaada. Baay'ee waan na gammachiisu keessaa tokko isa ta'ee fi I'm so proud of him. Remodeling barana baay'ee iddoo baay'eetti ta'eera mana keessa namni hundumti yeroo waan qabuuf mana taa'ee. Maatii godhe jechuudha hin danda'ama maatii keenya. Talilee abaluu kan baay'ee das nama jechuun waan ani MPR irraa dhaga'e tokko amma anis waanuma akkasii intalli koo keessattuu akkuma kee waan akkasii jaallatti. Baay'een keenya manaa hojjetaa jirra. Ameerikaan almost amma harki 60 ol manaa hojjetaa jira. Covidiin waan saaxile yoo jiraate dur manaa hojjechuu hin dandeessu sin jedhamti corporationin yookaan bakki hojiin kee amma garuu gaafa dirqamanii akka manaa hojjechuunis danda'amu more productivitynis baay'ee guddaa ta'uu isaa barame jechuudha. So manaa yeroo hojjetu namni immoo mana isaa keessatti ofiisa ummachuu qaba waan ofiisa fakkaatu. Yeroo immoo bakka tokkotti ooltees achuma bultaa waan hunda achuma keessa yeroo hojjettu sammuu keetiifuu waan gaariin taanee fi yoo halluu dibdan yoo akkaataan taa'umsa mana keessanii jijjiirtanii fayyaadhaaf gaarii dheedhanii baay'ee mari'ataa turanii linkii adda addaalleen ergaa turan bakkatti halluu rakashaan bittu yookaan immoo namoonni dhufanii dizaayineroonni ilaalanii gatii namni danda'uudhaan remodel mana gochuuni baay'ee amma baay'ee ol ba'eera hojiin kun waggaa darbe kana keessatti jechuudha. Kanaaf Ameerikaa keessatti yeroo ji'oonni darban hundumtuu namni mana isaa keessatti mana isaa diddigaa ijaaraa alaaf mana ani duruma sammuu keeyyuu jijjiiramaam waan tokko jijjiirtee waan haaraa gaafa argitu fayyina sammuudhaaf baay'ee dhugaadha. Ani kanaaf hin godhe yeroo baay'ee dafeenii waan tokkotti nan nufa bakka geddaruun irra to feel better like waan mana keessa kan nuti fuudhee achi kaa'ee tokko fuudhee as kaa'ee akkuma waanuma haaraa natti fakkaatee refresh nama godha like isa duwwaa yoo tuun ta'in mana diddibuu duwwaa tuun ta'in nyaata mataasaa ani waan baay'ee argee kana hojjechuun irra jira har'a kana hojjedhu waan haaraa yeroo yerootti agarsiisu miti isas waan baay'een karaa kooti waan baay'ee hojjechaa baatee waan baay'ee baay'ee barannee galata yuutuubii achuma keessaa resipiis fudhattee smuuzii hojjettaa takka nyaata kana hojjettaa takka kan biraa waan sila talileen jette tokkorraa ka'eetanii maaliif har'a wal geenyeeyyuu kan stuudiyoo kanatti sagantaa keenya guddaa godhanneeyyuu wal geenyee fi waggaa lammaffaa keenya kabajuuf kan keessin gaafanne itti hin deebina nu gaafatte narraa dabartan se'een ture ati maal waan gochaa turte ati baay'ee bizii turte waan miti waan adda addaa gochaa turte akkatti gootes beennaa piroojeektii wayii irratti baay'ee bobba'aa turte isa waa'ee piroojeektii keetii kana akkatti atis daawwattoota keenyattis akkuma isin jettaniyyuu erga mana hojjechuu jalqabne covidiin dhufee kana an akka baranaayyuu bizii ta'een beeku. Yeroo kaan of course waan hawaasa waan baay'eetu biziiuma nama godha miti garuu manuma keessa jirra malee mana keessa teenyee zuumiirra oollaa walga'ii adda addaa qooda fudhannaa
Projektii guddaas irratti hojjechaa ture akkuma isin yaadattanii jalqaba 2020 irratti biyyan deemeen ture projektii guddaa tokko fudhadhee kaniin yeroo sana dhaqee fi seenaa baay'ee qaba waan sana akka murteessu kan na taasise jechuudha. Mee dhuguma waan akkasii fedhiin qabu kun ammam dhugaadha ammam deemeeni saba koo gargaaruu danda'a maal gochuun danda'a yeroo tokko of qoratta miti ofuma koyyuu ammamiin danda'a ilaaluufan biyya dhaqee waanan dhaqee sanaaf waaqayyoon haa galatu hundumaan milkaa'e jechuun danda'a. Gaafan deebi'u ani yeroo sana akkuma yaadattu nama inspire gochuu inni kaanis dubartiin tokko hati ijoolleen hati qabeenya nama qabeenya hin qabne kana gochuu dandeenya inni kaan immoo waan baay'ee gochuu danda'a fakkeenya ta'uuf sana ture kaayyoon kun ni guddaa na gaafan danda'u immoo an akkasii gochuu garuu gaafan deebi'u ba'aa guddaan fudhadhee deebi'e rakkoonsaa guddaa asuma bakka tokko geessee deebitu osoo hin ta'in namni gaafa silaalu ofii gochuu numa barbaada akka kee garuu carraa gochuu sana risoorsii sana hin qabu baay'een gaafan egaa ergan deebi'ee booddee meeseejiin iimeeliin namarraa baay'eetu nagaa ture baay'ee baay'een isaa amma numa beektagaa namni rakkataa waan ta'eef gaafa silaalu waanuma qabeenya qabdatti fakkaata miti kana naa godhi achi keessa lama sadii garuu baay'ee na tuqe especially inni tokko akkani waanan amma hojjetaa jiruuf hojjechuuf deemu akkan taa'ee irratti yaade murteessu kan na taasise naannoo Naqamteeti baadiyyaadhaa dhufee barsiisaadha naannoon sun bishaan hin qabu ammallee bishaan isaan dhugan baay'ee si gaddisiisa achumatti uffata miiccuu achumatti immoo bishaan waraabuu jechuudha namichi kun baay'ee akka dhaabbanni adda addaa isa gargaaree naannoo isaa qeetti dhalatee sanaaf uummata isaa gargaaruu barbaada garuu hin qabu neetworkii isaa odeeffannoo isaa yookaan maallaqa sana argachuu hin dandeenye waan naan jedhe kanuma qofa na gargaaruu dandeessaa ofii isaatiif miti hawaasa isaatiif uummata isaatiif nama akkasii akkamitti ignore goota already ofittan hime kuni dirqama kooti this is my responsibility waan ta'e barbaachuun qaba salphaa miti guddaadha sana gochuuf immoo gaa tokkoffaa disciplined ta'uu qabda focus waan tokko waan jalqabde irratti ani waan hin jalqabe amman fixa isaa ba'utti irraan deebi'uu beektu garuu waan akkasii so big waanan gochuu danda'u irraas guddaadha garuu waan kana fixa baasuudhaaf irratti hojjechuun qaba jedhee even akkuma beektan social media irraa hundarraa of cuccufeeni haalan waan kana continuously because nama kanaaf yoon fedhii isaa kana guutee fi inni kaanis immoo ilaalee wal gargaaruu sana danda'a guddisuus nan danda'a rakkoon immoo bishaan qofa miti ibsaadha akka yaadattanii ibsaa soolaarii irratti hojjechaa ture naannoon tokko rakkoo akkasii akka qaban natti himanii zuumiin walga'iin zuumii ani ji'a 8 darbeef irratti qooda fudhadhee yaadadhu isa nan milkaa'ee amma piroojeekticha maallaqicha argadheera garuu akkamittiin deemee immoo biyyatti gara maatii qotee bulaa 200 fi like solar light individual solar light waggaa 5 fayyadamuu danda'a waan guddaadha beekte sammuu dubartoota paadii sana yaadattu isas itti fufiinsaaf inni illee sustainable akka ta'uu fi biyyattii osoo hojjetamee gaariidha amma sanatti garuu amma akka nama dhuunfaatti immoo maal gochuun danda'a itti fufuudhaaf isarratti hojjechaa ture dhaabbata non profitii dhaaburratti hojjechaa jira amma garuma dhumaa irratti ga'aa jira garuu waan ammas leegaal ishuu biyya kana beektu waan na barbaachisu irratti hojjetaa jira boordii already formii godheera sana irratti hojjetaa jira kan biraaga
mee gaafa yaadannooni. Maqaan keessa Maqaan amma website irratti hojjetaan jira mee gaafa dhumuuni isan beeksisa kan biraa immoo dhaabbata naanii hojjedhuuf beektu nan profitii Allight waggaa 3-4 dura gaafa Oromoon naannoo Somaaliyaa irraa buqqee yeroo jalqabaaf warra dhufanii qophii keenya irratti sponsor na godhan achumaan waan Oromoo fi waan biyya keenya Itoophiyaa yeroo sana baranii yeroo sana akka isaan deemanii biyya keenya keessattis gargaaran waan baay'een dhiibaan ture yeroo sana gaa Somaaliyaa fi uummanni Somaalees buqqeera by the way karaa Somaaleetiin Oromoo qofan turre yeroo gaa kan nama dhibu yeroo sana baay'een dhiibaan ture na gargaaraas turan yeroon biyya deemees immoo filtreeshinii sana bishaan sana waan baay'ee isaantu na gargaaree beektu namni inni kaan maatii koo waanuma isinirraa walitti qaqqabeen deeme isarrattis hojjetaan ture ji'a kana already Itoophiyaa galle register goone. Wow! Yeroo jalqabaa congratulations! Akkuma beektu Itoophiyaa keessa qofa hin turre Allight or Horn of Africa gaanfa Afrikaa keessatti hojjenna addunyaa kanarratti bakka refuujiin jiru bakka IDB'n jiru internally displaced person hundumaa bakka hunda turre except Eertiraa fi Itoophiyaa keessa naannoo sana sababa kootiin osoo waggaa 2 fudhatee salphaa miti international non-profit biyya keetti gashite akka hojii hojjetu boordiin irratti murteessuu qaba processii hedduu qaban gaafa sana salphaa natti fakkaatee waggaa 2-3 deemanii nama keenya gargaaran garuu haalli hedduun jijjirame waggaa 2-3-4 kana keessatti haala amma jiru kan biraadha rakkoon biyya sana keessattis karaa refuujiitiin jiru kan biraadha isarratti amma hojjetaa jirra bad hundumaaf iyyuu wanta jalqabde biraa hafuu dhiisuun dhiibuun istikii gochuun amma irra tarii rakkoon gaafa sana buqqaatota maal jennu sun har'a jiraachuu dhiisuu danda'a garuu yoo dhaabni kun karaa keenyaan galee namni tokko hojii argachuu danda'a jechuudha. Anaaf amma nama 100 nama maal miti namni tokko biyya keenya keessatti hojii argate of gargaara maatisaa gargaara hawaasasaa gargaara hojiilleen umteef jechuudha isa gargaarsa sana iyyuu dhiiste non-profit biyya sana keessatti immoo no shortage hin jiru addunyaa kanarratti NGO'n jiru hundumtu Itoophiyaa keessatti ofisa qaba yoo lafarratti deemtee ilaaltee garuu meeqa isaaniitu gargaarsa isa dhugaa sana gargaaru waaqayyotu beeka namni keenya baay'een keessa hin jiru. Seenaawwan biyya sana keessa tureerra jechuudha. So kan ati beektu yeroo geessitu amma fedhe yoo ta'e naannoo ati beektu sanatu gargaaramuu danda'a sanattiin amana sana faarratti ni hojjechaa ture eema jechuun barbaade egaa baay'ee dheeraan haasa'e. Do you remember a year ago gaafattee biyya hundumaa keessa jiru Itoophiyaa keessa galuu didanii wow, I'm so proud of you. Yes, this is really big deal. A big accomplishment. Baay'eena gaafa dhaabbanni ani isin jedhus dhaabaa jirus gaafa ba'us waan baay'eetiin ba'uun barbaada. Because yoo argite amma dhaabbanni jiru addunyaa kana keessatti yookaan bishaan irratti hojjetaa yookaan ibsaa irratti hojjetaa yookaan like one thing. Garuu maatii tokko dhuguma gargaaruudhaaf gargaartee ijoollee isaanii rakkoo tokko malee akka mana barumsaa ergan rakkoo tokko malee jechuun dandeessu garuu rakkoon isaanii xiqqoo hir'atee fi amma mana barumsaa geessan gochuudhaaf ishuuwwan ati jala gargaaraa deemuu qabdutu jira tarii bishaan ta'uu danda'a tarii ibsaa tarii maallaqa galii tarii immoo dubartii gargaaruu waan ijoollee durbaa moodeesii barbaachisu kana yookaan immoo mentorship a big one biyya sana keessatti kan hin jirre jechuudha waan akkasii irratti at least yoo gochuullee hin dadhabde awareness isaa uumu beekumsa sana irratti hojjechuuf irratti baay'een qophaa'an jira waaqayyo wajjin waan fakkeenya ta'u kanaaf isan talileetti deebisuuf gara waggaa 2ffaa keenya kanattiin daawwattoota keenya deebisuu barbaada ati sila waa'ee amma ogummaa keetiin isa mana keessatti hojjettu waa'ee exercise kanas amma YouTube irratti kan keessee fi inni kaaniif fakkeenya haa ta'u
Exactly. Waan godhamee hin beekne kuni inni kaanoo godhaa jira irraa barataa jira irraa fayyadamaa jira miti maaliif hawaasni kommoo irraan fayyadamu jettee no osoo wanti meeqa dubatti si qabu bizii si godhu waan sana gootee jechuudha. Gaafa waggaa lamaan har'aalleen hin jedhu jee lama akkas darbeeran si'a yeroo OBU'tti dhufnu kalee isaarras dhaggeeffachaan ture sagantaa keenya jalqaba. Fakkeenya ta'uuf as baane. Shoon akkasii hin turre. Shoon keessattuu dubartoonni walitti dhufanii ishuu hawaasa keessatti hin dubbatamne, dhimma hin dubbatamne garuu dubbatamuu qabu. Kan bu'aa guddaa qabu. Dubbachuudhaaf waltajjii dubartoonni yookaan beektoonni dhiiras dabalatee dhufanii irratti mari'atanii hawaasa barsiisan uumuudhaaf amma dandeenyu mee qooda keenya baanaa jenneetu walitti dhufne miti. Exactly. Kanaaf amma dandeenyu gooneerra. Hedduu. Ammas waan nuti gochaa jirru kanuma just inspiring people. Sana keessaa lalistuu waan yaadattu mee waan goggoonee dudubatti deebitee akka daawwattoota keenya yaadachiistu achumaaf wal harkaas fuunee mee irratti haasofna. Duraan dursee gaafa ofiima kana calqabnee kan nuyi barbaanne hawwii saba keenyaaf qabnu miidiyaan akka inni baay'ee guddatu hawwii keenya ture. Isarratti akka hojjetamu barbaanne fedhiisaas qabna turre maaliif nuyi sabi Oromoo baay'eedha miidiyaan nuyi qabnu xiqqoo ture. Amma garuu waggaa lamaan asitti miidiyaa baay'ee ija keenyaan argine inni kan YouTube iyyuu miti? Baay'ee na gammachiisa miidiyaa adda addaa waa'ee politikaas haa ta'uu, waa'ee nyaataas haa ta'uu, waa'ee waan tokko tokko nama barsiisus haa ta'uu, keessummaa ogummaa adda addaa warra qabanii even dooktarootii namoota awarenessii kennu. So namni keenya miidiyaa tiini waan meeqa barachuutti jira jechuudha isa hawwiin keenya isa ture. Inni hojiirra ooleera. Nuyis immoo amma dandeettii keenya namoota ogeessota qaqqabanii akkuma piraayimesii gallee gooneerraa nama even covidii dhukkubsatanii isaanirraa fayyuutu hin ta'in dandamachuu jedhama mini isaaniinis invaayitii goonee akka isaan irratti haasa'an waan isaan muuxannoo isaanii isa gooneerraa amma dandeenyu gooneerra. Baay'ee. Amma argii mana teenyees immoo zuumiitiini waan adda addaa irratti even waa'ee elekshinii Ameerikaa irratti si haasofneerra nuyi nama biyya kana keessa jiru sababa ta'eef paartii isaa itti sababa fudhannuu fi isarratti waan baay'ee kavarii goone jechuu nan danda'a. I'm so proud of us. Gara fuuchariitti immoo gaanii itti deemnaa waan adda addaa finna even ingiliffaan namoota irratti hojjechuutti jirra. Ingiliffaanis itti yaaduutti jirra. So kana fakkaataan jedha karaa koo. Meeta Lileetis waan yaadattu keessa. Almost baay'ee jetteetti maammeen akkuma jedhu kan jalqabne kana nama inspire gochuudhaaf. Yeroo qabaannis miti baay'ina hundumti keenya haadholiidha hin hojjennaa waan meeqatu jira. Guyyaa kana olii gadi fiigaa oolla amma nu danda'amutti garuu yeroo saba keenyaaf yeroo xinnoo ishee qabnurraa akka waan beeknu dabarsinee isaanis irraa baratanii akka even warri kana caalaa hojjechuu danda'an meeqa jira isaan waan kakaasuudha nama kakaasuudha bakka kan wannoon keenya hawwiin keenya amma immoo akkuma jedhame namni kaka'aa jira baay'ee namatti tola garuu kan immoo xinnoo jechuu barbaadu namni baay'eetu kaka'aa jira garuu namootis akkasuma deggeruutu isaanirra jira nama kaka'ee jiru waa hojjechaa jiru kana jajjabeessuus namarra jira kana achi jalqabdee dhiista kun ta'uun irra hin jiru. Sabi keenya bal'aadha guddaadha jedhamne miliyoonii meeqa so kanaafu we have to work on that nama jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha warra miidiyaa jalqabeessi talk show ta'es waan adda addaa warra jalqabee jajjabeessuun nurra jira because kanaachi yeroo dur maal jenna turre minoo kan keenya hin qabnu yeroo hundaa kan Oromaa laallaa bakka kanuma maalaaf Oromoon kan hin qabu san hin qaba yeroo qabu immoo namni immoo si jajjabeessu sirra jira akka keessatti continuously akka hojjechuu dandeessu akka waan kan biraa ijoollee warra ganaa guddachaa jiranis akka jajjabeessuu dandeenyu fi we have to support each other kana itti dabaluu barbaadan. Baay'ee mee anis tuquu fi gaafa jalqabnu dinagdee irratti fayyaa irratti
barumsa irratti dhugaa tokko dubbachuu fi uummanni Oromoo baay'ee isaatu biyya ambaa kana keessa jira. Baay'ee isaatu ogummaa gurguddaa adda addaa qaba. Kan hin beekamiin, kan miidiyaan isa hin beekne jechuudha. Kan sooshaal miidiyaan hin beekin. Kan biyya kana keessattis ogummaa isaatiin qooda isaa guddaa kennaa jiru. Mee gara waltajjii akkasii uumnee waan akkasii irratti akka dubbatuuf jenne fayyaa irrattis namoota baay'ee fidneerraa dubartoota even domestic violence irratti waan dubbatame hin beeknedha miti yeroo hawaasa keenya keessatti waan dhoksaadha. Isa irratti illee barumsi namni ogummaan sana qabu ogeettii tokko fidnee akka isheen barumsa kennitu gooneerraa. Waan hedduu irratti dinagdee irrattis fayyaa irrattis nuyis immoo muuxannoo keenya wal jijjiiruudhaani inni guddaan immoo covid irratti namoota I think miidiyaa jalqabaa ogeessa fidee haasofsiise Dr. Masfin Tureemi jalqaba kan taasofne san booddee immoo namootuma yeroo taabuu ture sanatti yeroo covidiin akka kana hin beekamne kanatti namoota dhukkubsatanii fayyan dhufanii akka namaaf barumsa kennanii baay'isnee irratti hojjenneerra. Amma kanneen akka nama tokkotti waan yaadne sana gooneerra jedheen yaada. Miidiyaa keessatti hin guddadhe ijoollee ta'e ammallee miti. Sa'aatii tokko hojjechuudhaa fi torban tokko guutuu warri qaxaraman jechuudha beekaa. Torban tokko guutuu fiildii meeqa deemtee waan meeqa sarchi gooteetu hojjechuu qabda. Nu akka keenya voluntarii hojjennu kana dhiisiiti. Kanaaf sagantaa tokko ji'aan as fiduuf danda'uun keenya yookaan ji'a tokkoon as fiduu danda'uun keenya hedduu jajjabeeffamuu qaba. Akkuma ati jettee hawaasa keenya keessatti waa jalqabnaa fixuun xiqqoo nu rakkisa. Kunis waa jalqeeyyeen baay'ee event drivenidha. Har'a waan tokko gaafa arginu harkan si dhaha bor waan sana fiddee gaafa deebitu abbaan sun hin jiru. Wal jajjabeessuun sun hin jiru. Ofirratti iyyuu argineerra miti. Garuu nu sun osoo nun daangeessin waggaa lamaa geenye har'a waa'ee waggaa lama keenya iyyuu haasa'uuf kan geenyee fi waan jalqabnee sanatti itti amannee waan ciccinee jirruufi malee akka hir'ina wal jajjabeessuu keenyatti silaa nuyyuu deebineen dhufnu turre. Gaafa namni sheerii godhee akka inni kaan ilaalu gochuun amma namoota baay'ee na gaafatantu jiru hin dhaabdanedha lakki hin dhaabne jira gaafeettuuni tarii namoonni gurguddaan akkatti subscribe godhan beekanii ta'a garuu warri beekan silaa sheerii godhanii nu jajjabeessanii inni kaanis argee irraa barachuu danda'a. Sana baay'ee hir'ina qabna. Waa'ee miidiyaa immoo miidiyaan baay'eetu as ba'aa jira. Dhiyeenya kanayyuu Oromiyaa 11 jedhu tokkoon argee baay'een gammade Instagram irratti argee baay'ee bareeda. Miidiyaan Oromoo barbaachisaadha. Sabni kun saba miliyoona hedduudha. 40 jenne yeroo hunda amma 50 jechuun nu guddisuun nurra jira. Miidiyaan yoo baay'ate more optionii qabaata. Kan si dhibu waan dubbise immoo si dabaluu barbaada. Dhiyooma kan basti dhuguma namni keenya maybe wannooma kana social media irra baay'ee namni dhaqutu hin jiru laatan qabanii laatan Itoophiyaas number 6 Afrikaa keessaa kan social media yuuzii godhan number 6 biyya meeqa jechuudha Afrikaan gara 53 ol mini afurfaa I don't know hamma sana keessa number 6 jechuun they are using a lot garri caalaan immoo Oromoodha. So people kanaaf I think waan jalqabdee irratti cichiteetti fixa baasuudhaaf hojjechuun I think kan mataa keenyaati. An nama waan baay'ee keessan qoda fudhachaa ba'e beektu. Especially sabatu gargaarama jennaan I'm the first one to be there. Yeroo jalqabaa nama baay'ee argita dhumarratti nama baay'een argitu. Yerootti kophaa kee haftu faatu jira. Sana deebi'ee gaafadhee is like an maalinni anumtu maaliin barbaadaa fanachi keessa jira.
Okay, gaafa waan tokko jalqabdu bar kaayyoo qabda miti. Kanaafan jalqabe okay xumurri isaa kana rizaaltii arguu qabda. Bu'aa tokko arguu qabda miti. Garuu bu'aa sana bira osoo hin gahin maaliif harcaana? So ani yoo achi keessa qoodni koo maali? Okay, yoo dhuguma kaayyoon qabatee kaayyoo kana akka nama tokkotti fixa baasuudhaaf yookaan mataa kee irratti murteessitee hojjechuu qabda yookaan immoo maasiuma keessatti dhabamuu qabda jechuudha. Think waan ofiis ilaaluu qabnu baay'ee jira natti fakkaata. Akka hawaasaatti bileemii qofa isa wal goonu because yoo waggaa 20 biyya kana jira I don't know waggaa meeqas jirtu hin beeku 21 iyyuu ta'eera malee 20 maaliif fagoon jiru. Waan meeqa keessa like as keessan ture dhumni isaa akkam ture as keessas ture dhumni isaa akkam ture like what's the result? Baay'ee isaa yoo argite gudunfaan argitu. Okay, so kanaaf gaaffii hedduudha. Yaa gaaffii hedduudha garuu akka sadi jettee irratti kan inni namni keenya gochuun irra jiru jedhee amanu waan tokko gaafa sabaaf godhamu miidiyaas haa ta'u pirogiraamii tokko namni gaafa jalqabu miidiyaa walii wajjin jalqabu waan godhu sana sabaaf godha yoo ta'e differensii of gidduutii qaban dhiisaniitu waan sana gochuu amma akkan yaada kootti ilaalutti yeroo baay'ee namni walii wajjin waan tokko jalqabeetu gaafatti view biraa kan mataa keetti qabaatu innis kan mataa qabaatu namni walirraa baqata. Kuni waan ta'uun irra hin jirre amma fakkeenya Ameerikaa keessa akkasumatti fakkaatu miidiyaarra warra dhaqanii hojjetanii waan miidiyaa sana hojjetaniif deemu maleessa ani waan isheen hojjettu personal life iseetiif jedhee miti aniini aaneen akkasii oortalleen akkasii jedhee hojii irratti gaafa wal argitu namni keenya aadaa sana baruutu irra jira. Waan personalii koo kan kooti. Garuu waan saba keetiif gootu garuu walitti dhuftee walii wajjin gochuu sirra jira. Kaayyoo jalqabdee sanayyuu irratti cichuu danda'u. Like addunyaan kuni every day waan haaraatu jira beeki kana fudhachuu qabna biyya keenyas haa ta'u biyya kana keessattis haa ta'u waan haara ati hin tilmaamnetu boor ta'ee argita. Garuu kaayyoon ati har'atti kaate sun jabaa yoo ta'e waan suni distract sin godhu jechuudha. Okay, waan sanatti cichuu qabda garuu yeroo hunda distract taataanaan isa sana dhiisteetu osoo kana wajjin kanas qabachuu dadhabda sanas qabachuu dadhabda osoo tokko birayyuu osoo hin ga'ini atis nuufitee keessaa baata umriin keenya kunis deemaa jira mee lakkoofne beeki. Okay, we're not that young all the time. Kanaaf I think overview bu'aa baay'ee buuseera jedheen yaada. Namoonnis kan hedduu deddeebi'anii maa baddannuun jedhaniif kanaaf natti fakkaata. Kanaaf mee gara fuulduraatti immoo waa yaadaa jirra isin osoo irraa dubbattan namni baay'een nu sadan keenya qofa osoo hin ta'in afaan Ingiliffaatiinis ijoolleen biyya kanatti dhalattee guddatte involvii gochuu barbaanna yeroo dhabnu yookaan piroojeektii adda addaan akkasitti qabamnu isaan immoo bifa haaraa sagantaa haaraa yaada haaraa fidanii generationii isaan ilaaluu danda'u akka barsiisanii fi exactly amma nuyi kan haasofnu yeroo baay'ee akkuma jenne generationii keenyaaf haasofna gara caalaa miti kan warra nu booddeen beennu baay'een isaanii interest isaanii isaan immoo kan ofii isaanii akkasumaan dhufanii asirratti agarsiisuu danda'u yoo arganii wal haasofsiisuu danda'u it's open so waan kun akka itti fufuu barbaanna akkuma namni eegaa ture dhugaan sin jedha namni tokko akkasuma hin jedhe fedhii goota jedhanii namni fayyaadu turan because yeroo baay'ee akkuma jettee jalqabamee waan tokko dhaabbata kanaafuu amma nuyi isarra darbumatu nurra jira itti amma danda'amutti ofii keenya hin dandeenyu ta'eyyuu akkuma jenne warra kaaniin kaayyoon keenyas barsanuma nu forever overview kana keessatti aanneen jiraachuu hin qabdu talileen jiraachuu hin qabdu leessituun jiraachuu hin qabdu. Dhalootatti dabarsuu barbaanna. Isa moor ogummaa nu caalaa qabu yookaan yeroos nu caalaa qabutti dabarsuu barbaanna miti. Amma dandeenyu fakkeenya ta'uun isa. Lammata immoo kan namni beekuu qabu
sadan keenya akkuma argite nama barsiisuudhaaf baay'ee carraaqna. Waan jalqabnees warra nama fixaan baasee deebi'uudha. Irriban dhabaa waa jalqabee keessattuu namaaf piroomisii galee naqaaneessayyuu abbaa sana deebitee ilaalu like especially namaaf kanan si godhe ittee yaada isaa abdii isaa ol kaastee kaatee biraa deemuun ganuu tokko natti fakkaata. Dhugaadha. Kanaaf baay'ee keessa koonni na godha. Kanaaf natti fakkaata yeroo hunda for the 20 years biyya kana keessatti kaniin guyyaa tokko abdii kutadhee mana hin gallee fi sanatu si qaba jechuudha. Kanaaf nuyi warra waa jalqabee dhiisuu miti. Ammas yoo dhiisuu san nama dhiisuudha akkuma cacaalu yeroo hundaa san jira akka cacaaluun jedhee waa'ee dubbiin keenya yoo dhiisanis nama dhiisu waan hundumtuu waan tokko yoo nama akkuma jettee nama bakka nagee isa miidhaa nama frustrate ta'ee namuu dhimma isaan qabu maali namni keenya badaan barbaadu ta'a waan kun nattaaf waan jedheen yaada isa booddee immoo no why garuu waan jechaa turre tokkos wal yaadachiisuudhi namni tokko yoo ilaalee nu gaa jechaa turre because nuyi like maasiin laayikii si godhee maal si godhee osoo hin ta'in namni tokko 2 3 10 yoo taa'ee ilaalee yaada tokko barumsa tokko irraa fudhatee nuyi already waan yaadne sana accomplish goone irra jechuudha. Kanaaf warra diaspora jiranis daawwattoota keenya biyya jiranis egaa waan har'a waliin dubbataa turre irra waan baay'ee akka baratan abdii qabna. Obiyu deddeebi'ee inuma dhufaa bifa adda addaatiin waan sila haasaa turres saganteeffannee jirus bifa bal'aatiin gara fuulduraatti isinii ibsaa deemna. Taliilee mee yuutuubii kee maal jedhama? Osoo hin irraanfatin akka namni deemee har'uma inni exercise gochuu barbaadus exercise godhu isa mana isaa haaromsuu barbaadus mana isaa haaromfatuu fi isa akka irra deebitee himtuun barbaada. Achumaan lalistuunis daawwattoota keenya nagaatti nuudhaa miti sagantaa keenya har'a asumaan goolabna. Bagan isin argee anis baay'ee gammadna. Anis isin arguuf baay'ee gammada. Thank you. Yaa kan sagantaan koo taliilee DIY. Taliilees DIY jedhama no. Cuma yoo mamma taliilee maqaa koo TALILE yoo dan DIY yoo goote inni margita. So achirratti waan maddaddaan filagaa waan manaa danda'amu waan beeku. Subscribe godhaa ammoo akka jechuun isheedhaaf osoo hin ta'in akka deebi'ee isinii dhufee waan haaraa eruun fidu argisiisanii fi akkasin jalaan dabarreef. Thank you. To see jabaadhu aanne in case we cannot wait to see the whole deal one duma baay'ee. Yeah, the next time maybe more rattaas of nata'a. I hope hey. Peppermint waan adudumnaan asin ba'a. All right. Well, das namatti tola. Sagantaan keenya har'aa waa'ee waggaa 2 keessa dabarsinee fi waan goonee sarratti haasofnee waan mana keessa gaafataa turre waan gochaa turre egaa akka bohaartan jenna. Eeyyeen bashannantanii bohaartanii irraa gammaddanii irraa barattanii afaan Oromoo jecha baay'ee qaba. I know waan baay'ee barachuutu jira no. Kanaafi sagantaan keenya har'aa kanuma fakkaata. Akkuma waadaa isinii gallee gara fuulduraattis waan adda addaa gochuu fi ammas irra deebisnee waadaa isinii gallaa taliilee aannee baga keessuma aannee bagansi argeera calqabaaf istiidiyootti deebinee egaa daawwattoota keenya sagantaan keenya kanuma fakkaata sagantaa biraatiin amma walitti geenyutti nagaatti. Oromo